ilmi namaa akka bifa fakkeenya waaqaatti uumame ulfinaa fi simboo qabeessas ture. Waaqayyo dhala namaa ofii isaatti aansee uumuu qofa osoo hin taane uumamoota biroos hunda akka kunuunsuu fi bulchu aangoof ergama seeraaf sirna waliin kennee fi nagaattis akka jiraatuuf kan isa eebbise ta'uu macaafa qulqulluutu dhugaa ba'a. Aangoo fi ergama guddaa waliin uumamuu isaa cinattis ilmi namaa kan kabajaaf ulfina qabu dhaga'ee wal hubatuu fi mari'atees walii galu ta'uu isaatu uumamoota biroorraa adda isa taasisa. Daabiloos faallaan hojii gaarii fi ilma namaa garuu kabajaaf jaalala ergama addaa waliin ilmi namaa uumaa isaa biraa gonfateetti Inaafuun ol ka'iinsa irra jiru irraa gad isa buusuuf shira ilmi namaas shirichaan toosifamee daandii seermaleessummaa hordofuun ol ka'iinsa haaraa dabalachuuf kufaatii hamaa keessummeesse. Kanaanis walitti dhufeenya uumaa isaa waliin qabu dhabee garbummaa mootummaa daabiloos jala galuun jaannabaaf kaadhimamee jooraaf jaawwaraa ta'ee imala jireenyaa gadadoon guute jiraachuutti fufe. Waaqayyos ilma namaa fakkaattii isaan uummate kufaatii araara hin qabne kufee akkaaf waan hin barbaanneef harka araaraa diriirsee balbala jannataas banee ilma namaa badee barbaacha nama ta'e mul'achuun birmadummaa deebi'ee hin banne gonfachiisuuf murteesse. Murtee kanaafis amanamee sagaleen raajii abdii hordoftoota amantaa kiristaanaa baroota baay'eef ergamaa ture erga dhugoomee har'a waggoonni 2017 lakkaa'amaniiru. Dhalachuun gooftaa Yesuus mallattoo dhiifamaa araaraaf kakuu diigamee ture kan haaromse ce'umsa dukkanarraa gara ifa barabaraatti imala gara jannabaarraa gara jannataa edenitti geessuuf kan balbala banedha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa kan biyya keessaaf ala jiraattan hundi bakka guyyaa seenaa qabeessa ulfinaaf kabajaan guute guyyaa yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos kan bara 2017 nagaan geessan baga waliin geenye jechuun barbaada. Dhalachuun isaa daabiloosiin abdii kan kutachiise birmadummaa ilmoo namaa deebisee kan labsee fi mallattoo kakuu haaraa uumaaf uumama walitti araarse ta'us macaafni qulqulluun dhugaa ba'eera. Daandiin jaalalaa obsaan danda'uuf tokkummaa deebisanii ijaaruun guutame kun aarsaa guddaan kan argame ta'us araaraaf dhiifamaan kan golabamedha. Duudhaa guddaan kun hordoftoota amantaa kiristaanaa birattis ta'e jireenya ilmoo namaa keessatti kabajaa fi ulfina guddaa kan qabudha. Kana malees guyyichi Oromoo biratti ayyaana dachaa bifa aadaatiinis qilleen kan taphatamudha. Aadaan tapha qillee dorgommii miila namaa hawwatu jaalala jaaree tokkummaa jabeessu jibba fageessee hawaasummaa tiksudha. Kanaaf guyyichi xinnaaf guddaa biratti kabajaaf ulfina qaba. Duudhaa gaarii kana gonfannee fi biyya amantaa garaagaraa jaalala tokkummaaf araara keessatti barsiifamu taanee maaliif maraamartoo wal waraansaa keessaa ba'uu dadhabne? Maaliif kabaja ilma namaaf malu gonfachuu hanqanne? Ilma nagaa waaressu lagannee maaliif waraana filanne? Gaaffiiwwan akka sabaattis ta'ee akka biyyaatti hundi keenyatti yaaduu fi deebii kennuu qabnudha. Duudhaan Waaqayyoo ilma namaa bareettiin barbaades ulfina dhiisanii gadi bu'uu, araara labsanii dallaa jibbiinsaa diiguu, riqicha jaalalaa ijaaranii gara iddoo nagaa fi boqonnaatti wal ceessuun isa hamaa gaarii immoo akka ta'e qabatamaan baranneerra. Jireenya dhugaa kana jiraannee gadoo fi gadadoo lagannee dhiifamaaf araara gochuun agarsiisuu qabna. Kanaafis ummannii fi mootummaan keenya nageenya waaressuu fi araara waliigalaa mirkaneessuuf harka araaraa diriirsinee balbala nagaas bannee fageenya barbaadamu caalaa deemnee jirra. Kanaanis naannoo keenyatti ejjennoo wal waraansaarraa gara nageenya waaraatti biyya ceessuuf eegalleen milkaa'inoonni akka sabaatti gonfachaa jirru daandii milkaa'inaarra akka jirruuf ragaa guddaadha. Dhugaan hunda keenya walii galchu ummanni keenya waraanni nu ga'eera araarama jechuu isaati. Kanaafis ulfoosaa qabatee wal waraansa hoddatee harka bal'isee akka seeraaf sirna isaatti kadhoo taasisaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii uummataa eeyyantaa guutuun fudhatee qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gaaffii nagaa simatan wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuun boqonnaa haaraan saaqamuu danda'eera. Qilleensi nagaas bubbisuu eegaleera. Qondaaltonnii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo qawwee gadi qabanii gaaffii araaraa simatan isaan dhugumaan gootota yeroo hundaati. Gaafa diinni jibbiinsa Oromoo fi sabootaan machaa'ee keessaa fi alaan ilkaan nutti qaratu roorroo uummataa ofirraa deebisuuf tokkummaa jabeessuuf araaraan uummatatti makamuu caalaa aantummaa fi quuqama mul'isuu kan ga'u hin jiru. Akka sabaattis ta'e akka biyyaatti nagaa waaraa dimokiraasii ijaaruu fi diinagdeetti fufiinsa qabu mirkaneessuutu nu barbaachisa. Kanaafis aarsaa barbaadamu hunda kaffallee fageenya barbaadamu hunda imallee nagaan akka waara'uuf ni hojjenna. Waaqayyo uumaan waaqaaf lafaa abbaan nageenyaa araaraaf jaalalaan guutes nu gargaara. Madda galaana wal waraansaa gogsinee shirtootaaf shira isaanii qolannee imala keenya gara olka'iinsaatti taasifnu ni milkeessina. Har'a akkuma argamaa kufe sanaa warri deebi'anii ka'uu dadhabuu isaaniif abdii kutan gabaa siyaasni isaanii keessatti rakase deebisanii ho'isuuf ajandaa du'e waliin boo'aa oolanii boo'aa kan bulan argaa jirra. Galmi isaanii ati kufi annan deemaa ati du'i annan mo'aa aarsaati kaffaltuunan galma ga'aa kan jedhu fedhii dhuunfaan kan machaa'ee fi galma milkaa'uu kan hin qabne ta'uu isaanii uummanni keenya hubateera. Ammas mootummaa fi uummanni keenya araara filate waraana sooddateef harka diriirsee balbala banee dhiifamaan simachuutti fufa. Akka duudhaa fi safuu keenyaattis ta'ee barsiisa amantaa kiristaanaaf kanneen birootti gadoo fi gadadoon qaanii wal waraansi badii araarri mo'aadha. Kanaafis
boqonnaa haaraa saaqamee qilleensa nagaa bubbisuu eegale waliin dhaabannee nagaan hunda keenyaaf akkuma ta'e hundis nagaaf akka dhaabbannu waamicha konneessa. Kabajamtoota uummata naannoo keenyaa akkuma wal waraansa keessaa ba'uuf halkaniif guyyaa hojjechaa jirru maraan martoo hiyyummaa keessaa ba'uufis dagannaa tokko malee carraa naannoon keenya qabu hundaa duguugnee fayyadamuun imala jalqabne ciccinee milkeessuuf hojjechuu qabna. Hojii misoomaa jalqabneen milkaa'ina gonfachaa jirra. Waqtii bonaa keessa qamadii oomishuu jalqabneen bakka hundatti babal'isuuf hojiin hojjetame milkaa'aadha. Hojii roga hundaan eegalle cimsineetti fufuun gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti ni ceena. Kanaaf naannoo keenyatti karooraan hoogganamnee yeroo hunduu qulqullina baay'inaa fi ariitiin oomishuu kan oomishne irraas qusannee ofiif biyya keenya jijjiirru ta'uu qaba. Bona kanas coba bishaanii fi jallisii jiru fayyadamnee oomishuu cimsineetti fufna. Bakka hundatti xaa'oo fi sanyii filatamaa ni dhiyeessina. Ifaajii uummanni keenya taasisuu hundas ni milkeessina. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi duudhaaf barsiisa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhaalleen dhiifama waliif gochuu, kan kufe kaasuu, kan beela'e nyaachisuu, jaalala qajeelummaa qabu walii keenyatti agarsiisuun ambaasadara nagaa taatanii hojjechuu akka qabdan dhaamaa. Guyyichi kan nagaa, gammachuuf milkaa'inaa hunda keenyaaf akka ta'uun hawwa. Oromiyaan ijaar, Itoophiyaan ni utubna. Gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina. Waaqayyos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa, Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Muddee 2017, Finfinnee.